Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon waliigaltee dhaabbileen tajaajila quunnamtii hawaasaa dhaabbanni Safarikoom fi Itiyoo Telekoom waliin hojjechuuf waliigalan kan deeggaran ta'uu beeksisan. Dhukkubbii tasaa beelladoota mudateen hanga ammaatitti beelladoonni 47 du'uun isaa ibsame. Paartiin haadhaa yookaan paartiin innaat beela cimaa dhiyeenya kana naannoo Tigraay keessatti mul'ateef hanqina kunuunsa fayyaa uummata hambii baqattoota keessa jiru kaasuudhaan lammiileen Itoophiyaa hundi akkasumas qaamoleen dhimmi ilaallatu naannoo Tigraay fi Amaaraaf deeggarsa hatattamaa akka taasisan yaamicha dhiyeesse. Dhimmi buufata doonii Itoophiyaa kan furmaata argatu gaafa mootummaan Eertiraa kaafamu qofa ta'uusaa paartiin Dimokiraataa Galaana Diimaa Affaar ibsa gaazexeessaa guyyaa har'a magaalaa Finfinneetti kenneen beeksisee jira. Chaayinaan mootummaan Ameerikaa diroonii haarawaa biyya alaatii gara biyyaatti akka hin seenne dhorkitee cimsitee mormite. Koomishiniin Kominikeeshinii Federaalaa Ameerikaa uggura kana kan kaa'e balaa nageenya biyyaalessaa fudhatama hin qabneef jechuudhaan ugguruus beeksise. Mootummaan naannoo Gambeellaa har'a galgala sa'aatii 2 eegale hanga ganama sa'aatii 12tti magaalaa Gambeellaa fi naannolee sodaan nageenyaa jiru kamiin keessattuu uggura sochiilee garaagaraa taasisuusaa addeessee jira. Daawwattoota fi hordoftoota egeree miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu guyyaan irraa muddee 24 bara 2025 kanneen asii olitti dhageessan hanga footoo oduu keenya har'aatii amma bal'ina oduu egeree miidiyaa isinitti. Tumsa dijitaalaa fi bu'uuraalee misoomaa gaafa Afrikaa guddisuuf tarkaanfiin haaraan kan jalqabe ta'uun ibsamee jira. Mariin hooggantoota lameenii booda ibsii kenname. Hooggantoonni kunneen walta'iinsa tarsiimoo fi investimentii dhaabbilee telekoomii lamaan jidduu jiruuf deeggaruuf waliigaluu kan ibsame yoggaa ta'u, waliigalteen tun qaama tattaaffii bal'aa walitti dhufeenya diinagdee cimsuu fi walitti hidhaminsa naannolee babal'isuuf kan taasifame ta'uun ibsame. Hooggantoonni kunneen bu'uuraalee dijitaalaa, daldalaa fi kalaqaa furtuu ta'uu ibsaniiti jiru. Akkasumas imala misoomaa, nagaa fi tasgabbii Afrikaa waliin hojjechuuf kutannoo qaban irra deebi'anii mirkaneessuun ibsame. Pireezidaantiin Keeniyaa Ruutoon ibsa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti beeksisen murtiin tun walitti dhufeenya diinagdee fi hojiiwwan lammiilee biyyoota lameeniif bu'aa qabatamaa ni fida jedhamee kan itti amaname ta'uu ibsee jira. Kana malees tumsa diinagdee guddisuu, tasgabbii naannolee dagaagsuu fi hojiiwwan uummataa keenya fayyadan deeggaruuf waliin hojjannaa jechuun ibse. Deeggarsi hooggantoota Safarikoom fi Itiyoo Telekoom gabaa naannolee keessatti carraa akka qoratan karaa kan saaqu ta'uun ibsuudhaan kunis walitti hidhaminsa Itoophiyaa fi Keeniyaa biyyoota ollaa fooyyessuu fi jijjiirama dijitaalaa saffisisuu fi daldala daangaa qaxxaamuraa mijeessuuf kan kaayyeffate ta'uun ibsamee jira. Mariin tun tumsa diinagdeetiin alattilee qormaata nageenya naannoo tattaaffii farra shororkeessummaatii fi qindoomina bu'uuraalee nagaa eegsisuu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, biyyoonni lamaan tasgabbii gaafa Afrikaa keessatti tasgabbii waliin qaban kan calaqqisiisu ta'uun ibsame. Dhiyeenya kana ammoo baankiin istaandaardii hojii isaa babal'isuun Itoophiyaatti Safarikoom Telekoomii faayinaansii doolaara miiliyoona 138 kennuunis himameeti jira. Faayinaansiin kun hojii investimentii Safarikoomii Itoophiyaa keessatti itti fufee jiru deeggaruuf kan yaadame yoo ta'u, baankiin Afrikaa qabeenya guddicha ta'ee baankii Safarikoom erga bara 2020 akka Itoophiyaatti hayyamni akka hojjetu kennamee fi kaasee waliin hojjechaa kan ture waggaa ta'uu dhaabbanni Telekoom kun Itoophiyaa keessatti niitoorkii isaa jaaree hojii jalqabuu isaatiin baankichi tajaajila faayinaansii fi gorsa kennaa turuunis ibsame. Haaluma wal fakkaatuun sadaasa bara 2018 Safarikoom babal'ina bu'uuraalee misoomaa isaa Keeniyaa fi Itoophiyaatti hojiilee Itoophiyaa saffisiisan guddachaa jiran maallaqaan gargaaruuf gurgurtaa boondii shilingii biiliyoona 40 yookaan doolaara miiliyoona 300 ol akka baases abbaan taayitaa beeksise. Dhukkubbii tasaa beelladoota mudateen hanga ammaatitti beelladoonni 47 du'uun isaa ibsame. Beelladoonni kunniin hoomicha afaan keessaa baasaa kan jiran yoo ta'u, hawaasa horsiisatee bultoota irratti dhiibbaa guddaa akka fiduu danda'uu fi dhukkubichi hanga ammaatitti maal akka ta'e baruun akka hin danda'amne ibsamee jira. Dhukkubbiin kun kan mudate naannoo kibba Itoophiyaa godina Oomoo aanaa Bannaa Tsamaay keessatti ta'uusaa kan ibsamaa jiru yoo ta'u, hawaasni naannichaa qonnaan bultootaa fi horsiifatee bultoota ta'uu isaatiin wal qabee hanga tamseensa dhibichaa guyyuma muraasa keessatti beelladoota 47 du'uu isaa bulchaan aanichaa obbo Yohaannis Gaashaw himanii jiru. Haa ta'u malee maalummaa dhukkubichaa hanga ammaatitti adda baasuu akka hin dandeenye kan dubbatan yoo ta'u, beelladoota du'an irraa saamunni fudhatamee qorannoowwan giddu galeessatti irratti taasifamaa jiraachuu kan ibsan yoo ta'u, dhibeen kun tisiisa hoomicha beelladoota du'anii irra ta'an irraa ka'uudhaan gara beelladoota biraatitti darbaa akka jiruu fi haala kanaan itti fufee taanaan hawaasa naannawichaatiif haala jireenya isaanii irratti dhiibbaa guddaa fiduu akka danda'uu fi xiyyeeffannoo addaa itti kennamee akka hojjetuufis waamicha godinicharra dhiyaatee jira. Haaluma kanaan dhibeen kun bakka biraatitti mudachuu waan danda'uuf xiyyeeffannoo fi of eeggannoon taasifamuu akka qabu kan ibsame yoo ta'u, godinicharra beelladoonni kunniin gurgurtaafis ta'e nyaataaf akka gabaalee biraa irratti dhiyaachuu akka hin qabne kan akeekkachiifamaa jiru yoo ta'u, keessumaayyuu beelladoonni hedduun isaanii kibba Itoophiyaa irraa giddu galeessa Itoophiyaa fi gabaa biyya alaatiif dhiyaachaa turuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u, beelladoonni
beelladoota fayyummaan isaanii hin mirkanoofne kunniin hawaasa keessatti tamsa'anii dhibeewwan kunniin akka beelladoota kaawwan irratti dhiibbaa hin finnee fi fayyaa namaa irratti dhiibbaa fiduu waan malu beelladoota gamas jiran gara biraatitti akka hin geejjibsiisnes jira akeekkachiisni kennamee jira. Paartiin haadhaa yookaan paartiin innaat beela cimaa dhiyeenya kana naannoo Tigraay keessatti mul'atee fi hanqina kunuunsa fayyaa uummata kaambii baqattootaa keessa jiru kaasuudhaan lammiileen Itoophiyaa hundi akkasumas qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi Tigraay fi naannoo Amaaraa baqattoota jiraniif deeggarsa akka dhiyeessan yaamicha dabarse. Paartiin haadhaa ibsa guyyaa irraa muddee 24 bara 2025 baaseen haala kaambii baqattootaa isaas naannoo Tigraay keessatti mudate balaa kanaan dura hin argamne jechuudhaan kan ibsa waggaa ta'u rakkoon kunis gogiinsa dabalatee wantoota namtolchee fi uumamaan waraana booda mudate irraa kan madde ta'uu ibsuudhaan rakkoon tun odoo hin hammaatiin if eeggannoowwan godhamu akka qabanis ibse. Haala hamaa Tigraay keessa jiru cimsee kan ibse paartiin kun namoonni kaambii baqattoota naannoo Amaaraa keessa jiran kan akka Dabra Biraanii fi Jaarraa jireenyaa fi du'a jidduu jiraachuu ibse. Lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi alaa jiraatan qabeenya isaanii walitti qabuun uummata isaanii baraaruu fi haala itti fufinsa qabuun deebisanii ijaaruu akka qaban paartiin kun gaafatee jira. Dhaabbileen gargaarsa idil addunyaa piroojeektoota gargaarsa hatattamaa fi qubsuma itti fufinsa qabu akka hojiirra oolchan paartiin kun yaamicha dhiyeessee jira. Mootummaan federaalawaa fi bulchiinsi yeroo Tigraay dhimma baqattoota bu'aa siyaasaatiif fayyadamurraa akka of qusatanii fi gargaarsa haqaan akka raabsamuuf dhaamsa dabarsee jira. Paartiin kun dhumarratti deeggarsa uummata biraan gahuudhaaf tattaaffii taasifamu kamuu keessatti gahee isaa kan bahu ta'us beeksise. Dhimmi buufata doonii Itoophiyaa kan furmaata argatu gaafa mootummaan Eertiraa kaafamu qofa ta'uusaa paartiin Dimokiraataa Galaana Diimaa Affaar ibsa gaazexeessaa guyyaa har'a magaalaa Finfinneetti kenneen beeksisee jira. Dura ta'an paartichaa Ibraahim Haaruun akka dubbatanitti gaafiiwwan miidiyaalee garaagaraa waliin taasisanis paartiin isaanii abbummaa seenaa qabeessa buufata doonii Asab fudhachuu fi dhiisuu irratti kan wal nama gaafachiisuu miti jedhanii jiru. Itoophiyaa fi uummanni Itoophiyaa tokkummaa yoo qindaa'e ulaa galaana Asab Itoophiyaan deeffachuu akka dandeettuu fi kana gochuuf immoo guutumaan guututti Eertiraan kaafamtee Itoophiyaa jalatti osoo galtee yaada gaariidhas jedhanii jiru. Ibraahim paartiin isaanii mootummaa Itoophiyaa irraa deeggarsa waraanaa fi kan biraa akka hin arganne kan dubbatan yoo ta'u itti dabaluunis kaayyoon paartichaa inni guddaan mirga uummata Affaar kabachiisuu fi mootummaa Eertiraa buqqisuu malee Eertiraa irraa adda bahuu yookaan uummata Affaar Itoophiyaa walitti makuu akka hin taane dubbatanii jiru. Uummanni Affaar biyyoota sadii jechuunis Itoophiyaa, Jibuutii fi Eertiraa keessatti qoqqoodamanii jiraachaa akka jiran kan himan yoo ta'u yaadni ummaticha Itoophiyaa jalatti deebi'u osoo hin taane buufata ulaa galaanaa Itoophiyaan argatte Eertiraa guutumatti fonqolchuu akka ta'es dubbatanii jiru. Kanaafis deeggarsi mootummaa Itoophiyaa irraa isaanii taasifamaa akka hin jirre kan himan yoo ta'u dhiittaan mirga namoomaa mootummaan Eertiraa uummata Affaar Galaana Diimaa irratti raawwachaa jira jechuudhaan kan himatan Koomishinii Mirga Namoomaa fi Uummattoota Afrikaatitti komata isaanii dhiyeessuu isaanii paartichi eeree jira. Haalli kun yoo hin furamne dhimmi Eertiraa irraa adda bahu yookaan Itoophiyaa walitti makamu akka ilaalanii ibsanis yaadachiisanii jiru. Mootummaan Ameerikaa diroonii haarawaa Chaayinaan oomishitee gara biyya akka hin seenne ugguruun dhaga'ame. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Lin Jian akka jedhutti Ameerikaan nageenya biyyaalessaa sababeeffachuudhaan dhaabbilee Chaayinaa irratti roogii laawwachaa jirti jechuudhaan himachuudhaan Waashingtan gocha dogoggoraa kana dhaabdee haala daldalaa haqa qabeessaa akka uumtu gaafatee jira. Dhaabbanni diroonii addunyaarraa guddaa ta'ee fi yeroo ammaan tanaa gara walakkaa diroonii Ameerikaa keessatti oomishaa jiru DJI uggurri kun bu'uura kan hin qabnee fi karaa oomisha biyya keessaa ugguruuf yaadame jechuudhaan uggura Ameerikaan keessi kana balaaleffatee jira. Dura ta'an Koomishinii Kominikeeshinii Federaalawaa Brendan Carr akka jedhutti murtee kanatti gammaduu isaa ibsuudhaan uggurri kun Ameerikaan indaastirii diroonii keessatti olaantummaa isii akka mirkaneessitu kan gargaaru ta'uu ibse. Uggurri kun akkaataa seera baajataa ittisaa Koongireesii Ameerikaa kan muddee bara 2024 keessa raggaasifame irratti kan hundaa'e ta'uu ibsee jira. Mootummaan naannoo Gambeellaa har'a galgala sa'aatii 2 eegale hanga ganama sa'aatii 12tti magaalaa Gambeellaa fi naannolee sodaan nageenyaa jiru kamiin keessattuu uggura sochiilee garaagaraa taasisuusaa addeessee jira. Kanuma wal qabatee mootummaan Itoophiyaa odeeffannooleen garaagaraa nageenya naannoo Gambeellaatiin wal qabatanii miidiyaalee hawaasummaa irratti socho'aa jiran jechuun sooba jechuudhaan waakkatee jira. Haa ta'u malee mootummaan naannoo Gambeellaa haala naannichaa keessa jiru wal qabatee har'a galgala sa'aatii 2 eegalee hanga barii sa'aatii 12tti jechuunis gaafa muddee 15 irraa eegalee sochiiwwan garaagaraa magaalaa Gambeellaa fi naannawa sanitti akka hin sochooneef hawaasichaaf uggura yeroo hin beekamneef labsuu isaa kan beeksise yoo ta'u mootummaan naannichaa ibsa guyyaa har'aa galgala naannoo sa'aatii 11 walakkaatti baaseen humnoota nageenyaa hojii isaaniitiif ramadaman irraa kan hafe yeroo uggura sochii namootaa fi konkolaataa taasifame keessatti namni kamiyyuu sochii akka hin taasifne dhorkee jira. Mootummaan naannichaa humna tikaa malee bakka
kamittuu meeshaalee waraanaa qabatanii socho'uun akka dhorkaa ta'e kan beeksise yoo ta'u namoonni meeshaalee waraanaa qabatanii argaman irrattis tarkaanfiin addaa akka fudhatamu hubachiisee jira. Mootummaan naannichaa adoolessa 28 irraa eegalee naannichatti keessumaayyuu aanaalee akka Gambeellaa, magaalaa Gambeellaa Itaagaa keessatti sababa walitti bu'iinsaa fi cabsa nageenyaa mudatee lubbuu namoota darbuu fi miidhaa qaqqabuu ittisuuf jecha hordofii addaas akka taasisu ibsee jira. Walitti bu'iinsi naannoo kun kan eegale erga hoogganaan poolisii magaalaa Gambeellaa Ujuluu nama hidhate tokkoon ajjeefame booda ta'uu isaa gabaasuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u mootummaan naannichaa hanga ammaatitti lakkoofsa namoota du'anii ta'e lakkoofsa shakkamtoota walitti bu'iinsa kanaaf wabii ta'anii hanga ammaatitti hin addeessine. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin malee odeeffannoo sobaa babal'achuun baqattoota Gambeellaa jiran irratti waldhabdee hammeessuu akka danda'u UNHCR kan akeekkachiise yoo ta'u kanuma wal qabatee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii koomishinara olaanaa baqattoota odeeffannoo sobaa miidiyaalee hawaasummaa irratti socho'anii baqattoota naannoo Gambeellaa irratti argaman irratti walitti bu'iinsa uumamee wal qabatee miidhaan akka hin geenyetti xiyyeeffannoo addaa kennee mootummaan Itoophiyaa fi akka ittisus kan gaafate yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa garuu oduuleen miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irra deemaa jiran soba ta'uusaa addeessee jira. Haa ta'u malee mootummaan naannoo Gambeellaa ibsaa akeekkachiisaa fi qoqqobbii sochiilee guyyaa har'aa galgala kan addeesse yoo ta'u haalli kun hatattamaa yoo hin dhaabbanne ta'e waldhabdee kaasuu akka danda'us hubachiisee jira. Akka maddeen garaagaraa gabaasuu irratti argamanitti waldhabdeen naannoo Gambeellaa keessatti uumamaa jiru akka naannolee Oromiyaatti ittiin babal'anneef sodaan jiraachuu isaa kan ibsamaa jiru yoo ta'u mootummaan federaalaa kaartaalee naannolee gama kallattii shaniitti Itoophiyaa qoodee haaldureewwan kaa'ee hojjechuuf xiyyeeffataa jiru keessaa tokko naannoo Gambeellaa ta'uu isaa kan ibsamaa jiru yoo ta'u kanuma wal qabatee naannoon Gambeellaa naannoo Oromiyaa jalatti deebifamuuf karoorri qabamee jiraachuu isaatiin wal qabatee hawaasni Gambeellaa mormii taasisaa jiru wal qabatee walitti bu'iinsi kun akka uumamaa jiru ibsamaa jira. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa kallattii shanitti qoodeetiin bulchuuf karoorfataa jiraachuu isaa ibsamaa jiru malee naannoon kamiin jalatti akka galu bal'inaan wanti ibsamee hin jiru.